galata kabanera siwa kesuf dufne jira ulfina kabanera siwa kesuf dufne jira duftan gocha waaqayyo lafa kanatti siniif godhe dhugaaba maqaan koo ani guddattuu Waaqumaan jedhama asuma kusaayedhaan dhufe mucaa kanan yaalaa dhukkubsattee tureeyyu mana yaalaas geessinaan achumaan dhibee shiyoomaatti furuu didee mana yaalaa laman geesse mucaan na harkatti duutee oltee olin jettu ijji ishii akkasumatti nama laalaa olin jettu namani laaltu yoo nyaatte sifaa'uufi yoo dhudde sifaa'uufi mucaan na harkatti badduu baatee jedhee nanoo jimaata fidee asii raajiin kadhatanii fi afuura budaa jedhanii kadhatanii fi achumaan kunoo mucaan koo bilisa baatee sabni waaqayyoo naa galateeffadhaan jedha. Mucaa keessan kana yeroo ammamiif dhukkubee yeroo sanatti immoo maal godha ture? Ol deebi nooqqisiisaan teessisaa yoo nyaatte sifaa'uu fi yoo dhudde sifaa'uu fi nooqqisiisaan teessisaanii guyyaa 5 irra ture. Erga sitti namni waaqayyoo raajiin faa kadhatanii fi mucaan keessan nagaa taatee jechuudha. Nagaa taatee asii galtee nyaata nyaattee nyaanni sifaa'ee fi harma nootee harmi sifaa'ee fi addasii kunoo mucaan koo fayyaadha sabni waaqayyoo naa galateeffadhaan jedha. Isa wallaalaa kana bilisa baase sabni waaqayyoo harka keenya walitti buusnee galata guddaa laanna. Abbaa jechuun akka keetti na baattee tagurmuu keetti oofudhuu galannan keetti. Maqaan keessan eenyu eessarraa dhuftan gochaa ilmi waaqayyoo lafa kanatti siniif godhe dhugaaba? Ani maqaan koo Dassituu Kumsaan jedhama. Anan jiraadhu Sasumadha. Miseensuma waldaa kanaati jechuudha. Gochaan ani waaqayyoo naaf godhe 2016 televiziyoonii waggaa 2 taphalaa sha'ee ture. Warri daa'ima qabdan hin beektu. Ijoolleen mana namaa seenanii sammuu koo na qollofu. Ani inni hojiin qabu akkaawuntiin koo duwwaadhaan isaa duwwaadha. Yaa waaqayyoo ati karoora qabda. Karooratti baase gaayin jedheeni. Achuma waldaa kana dhufee guyyaa sanbataarradha. Raajiin bahaniitu qodaa taphalaa qodaa rooge baaseera gaafa isaan jedhanii yaa waaqayyoonis televiziyoonii kana baaseera mana kanaan jedheen guyyaa 7 hin geenye ji'a hin geenye dafee waaqayyoo isatti ajaja baanee gaafa achi hojiin argatu televiziyoonii kana inchi 32 fidee dhufe itoo birrii fidinni televiziyoonii fidee dhufe kana waaqayyoo naa galateeffadhaan jedha. Raajiin faa kadhannaatiif achi as bahanii yogguu kadhatan qodaa aroogee mana keessan keessaa baaseera jedhanii yeroo kadhatan sin achumaan amantiidhaan fudhattanii jechuudha. Ani amantii man televiziyoonii mana kana keessa baaseera jedheen galees yeroo mana gaus televiziyoonii nana ani si baaseera sin ilaalu sin hojjechiisu jedheen waaqayyoos immoo akkuma nan amanee jedhee isatti ajaja baasee 15,000 televiziyoonii fidee dhufe torbee tokko gidduutti egaa kun kanaaf waaqayyoon naa galateeffadhaan jedhan. Dhugaa baatiin konni lammaffaa immoo 2001 kaasee garaa koo kana keessa hin deema gaafa inni natti ka'u garaan koo ulfa ji'a 7 fakkaata dhugaadha naman ittiin arrabseer naman ittiin lolee lullee qaban isaan booddee yaa waaqayyoon jedheen keessumaan gaa 2014 kaasee garaan kun baay'ee natti guddatee baay'ee boqonnaa na dhoowwate namni yeroon bijaamaa uffadhu malee yeroon keessaa surree uffadhu garaan koo dana kana jira nama fillafiitii darbu yoo nama bukkee taa'u nan sallafadha hin fiigaa garaa koo keessa lubbuu qaba hin qabamu malee lubbuu qaba achumaan raajiin faa akkasuma guyyaa sanbataadha warri garaa keessan keessa sin deemu nama baay'ee jirtu kootaa isiniin kadhadhanii fillafiitii kanatti nu kadhatanii achumaan harka koo kana lamaan sadhaaniitu garaa keerra kaayi garaa kee keessaa badeera naan jedhan amantii mana harka koo lamaan akkasumatti garaa koo cubud godheen qabadhee guyyaa sanaa kaasee inni waggaa 16 na rakkise halkan 6 narran tulii to daqiiqaa 6 narran tulii guyyaa sanaaf narraa bade kana naa galateeffadhaa bulu. Sababii dhibee kanaatiif sin mana yaalaan deemne manni yaalaa furmaata akkamii isiniif kenne? Ani kennaa koo keessatti dangaafa waldaa amantii ta'eeti waaqayyootti nuuf kenna malee daa'imayyuu mana kiimii kennuun jaalladhu. Mana kiimii geessee gaaf tokko daa'ima koo marfee waraarsu yaa waaqayyoo situ naa kenne akka barbaadde godhin jedha waldaattan fudhee kaadha malee mana yaalaa namaa nu geessi jechuun jaalladhu. Amantii koo keessatti bakka waaqayyo caalaa eenyu manni qorichaa yoo waaqa nama gargaare malee qorichi nama fayyisuu hin danda'u. Waggaa 16 sana harkisanii gaaf tokko waaqayyo mattan bu'a malee kininii tokkottiin hin liqimsini. Dhibee waggaa 16tiif sin rakkisee guyyaa magaafaas dhuftanii namni waaqayyoo siniif kadhatee fi kaasee sin keessaa du'e jechuudha.
asumatti hin gatee galeen fuudheeyyuu hin galleen gallee yeroo midhaan nyaaddu yeroo bishaan dhuguu sirrii keessa gangalata boqonnaa naa kenna yeroo rafu mataasaa yeroo tan kaa'ee taa'u jiran na keessa gangalata waan ta'eef boqonnaa naan kennu kanaaf waaqayyoon naa galateeffadha. Dhugaa baatiin qonni sadaffaa immoo torbee sadan roobi darbee hantuunni wayii yeroo inni koornees irra deemu yeroo inni lafa deemu lafa socho'a yeroo hantuunni sun dhufuutu kaasee na hirribni narraa bada ji'a tokkoof iji koo akkasiin jedhu tan akkasitti barrii ilaalu lafti narraan barii maali ijoo hantuuta kana immoo natti ajajee maqaa Yesuusin hantuuta sana abboomamin jedhan yeroo sana inni ergamee dhufe ana na laaffisuudhaaf jecha itti caala algaa jala galeetu algaa qorqa yoo nan baatiritti qabee hantuuta kana na waraana jedhu bakka inni bu'u na dhaba. Shedhan achumaan raajiinfaa bishaan irratti kadhatanii bishaan kana nuu kennan. Ani gamba karaa kookon beekaa qulfii banachuu fi bishaan banachuun tokkichuma. Bishaan sana fuudheen karaa ni dhufu bishaan kana racca'e. Gaafa ni racca'u hantuutichi hin bade. Gaafa hantuutichi badu amma immoo bifa biraatiin hantuuta xixiqqoo shammoo jaataate barii manni gaafa manni badee kaasee dhufte. Ahaa dhufte yaadis bifa natti qayyaratte jira gooftaa Yesuus bishaan kana reedhan ammas bishaan kana fuudheetti racca'e. Dhugaadha ijoolleen garatti qursii nyaatan naman ganama. Akkasuma bakka saalonni keessa akkasuma fillafiiti malee karaa tokko karaa lama yaatu karaa mishee yaatu waliin isaan beekama. Ammas daqiiqaa sanaatii kaasee hantuunni kunis hin badde kanaafis waaqayyoon naa galateeffadha. Injiruu jabaasi jaalu injiruu guddaasi jaalu keessan eenyu eessarraa dhuftan gochaa ilmi waaqayyoo lafa kanatti isiniif godhee dhugaa ba'a. Maqaan koo Galaanee Taayyeen jedhama. Anillee kana waaqeffadhu waldaa Asiimitii waldaa dhugaa baatu jireenya bara baraati. Isa jalqabaa waldaa kana dhufuudhaaf hin beekun ture. Mucaa koo zim jedhee saangafaa ija isaa kanatu zim jedhee imimmaan calala ture. Otoo inni imimmaan calaluuti guyyaa gaafa tokko kalaanderiin cufaa dhaqeen oolee jimaatadha. Sagantaa kanan naqan ture waldaa achan beekuu hin jedhe. Achi obboleettiin koo shumti dhugaa amma baate kuni ammallee asittan ishee ergee beenuun deemnaa ani nan beeka iddoo isaa naan jette. Ishee faana deemnee raajiin faa akkasuma warra isaan dhukkubaaf kadhachaa turanii anis mucaa kana qabeetan deemee mucaa kanaaf kadhatanii dhiiga walichaan si golgeera maqaa Yesuusin fayyi jedhanii guyyaa gaafa sanaatii kaasee ijji mucaa koo hin fayyee mucaan koo nagaadhaa barachaa jira fayyaa isaatii isa kanaa godhee fi waaqayyoon naa galateeffadhaa sabni waaqayyoon jedha. Mucaa keessan yeroo dhukkubaa turetti yeroo hammamiif irra ture mucaa keessan kana mana yaalaan geessine? Mana yaalaan geessineen zim jedhee imimmaanuma kuufata bakka yeroo hundumaa zim jedhee imimmaanuma caccalala. Mana yaalaas geessee hin ilaashisne ani waaqayyo maan hin kadhachiisee fi malee hin geessine. Yeroo hammamiif irra ture? Yeroo baay'ee irra ture. Guyyaa gaafaasitti dhuftanii kadhachiistanii fi ijji isaa sun nagaa ta'e jechuudha. Erga guyyaa gaafa sanaatii waaqayyoof galannaa ta'uu fayyaadha ijji isaa amma ammaati. Sabni waaqayyoo harka keenya walitti buusnee galata finna Yesuus ilma waaqayyootiif. Inni lammaffaanii kanan dhugaa ba'u mucaa kana garaattan baadhan ture. Ani hordoffii ulfaa kanan gochaa ture asuma hospitaala Gujeettidha. Gujee kanatti deddeebi'ee kitittilii gochaan ture. Torbeen kee torban 36 ta'eera. Isaa booda erga dubartiin tokko immoo torbee 36 ol da'uu dandeessi. Yoo ciniinsuun si qabate yoo si dhukkubee guyyaan jedhiini halkanin jedhiini koottuu naan jedhan. Achiiti torbee 36 fixeera yeroo akkas naan jedhani. Isaa booda torbee lamatti naa beellamanii gaafa torbee lamaas deebi'ee tan deemee gaafa deebi'ee deemu ammasii guyyaan kee gaheera garuu torbee lamaan kana deebi'ii koottuu jedhanii ammas qaxaroo naa qabani. Isaa booda ammas deebi'ee nan naqee torbee lama taa'ee ammasii baqqaayyuu torbee tokko si eegnaa torbee tokko booda liiveriidhaan si dabarsina gara annee diimaatti homaa gochuu hin dandeenyu guyyaan kee irra darbee jira rakkoonis mucaa qunnamuu danda'a waan ta'eedhaafi si dabarsinaa naan jedhan. Achi baay'ee yaadda'ee baqqaani dubartii garaatti baattu immoo kan beeku dubartootadha. Wanta baay'een nama jeeqaa wanta baay'een sammuu namaa dhiphisuu danda'a waan baay'ee yaaduutu jira. Achi baay'een dhiphadhee baay'ee yaadee isaa booda torbee tokko taa'ee nan naqee isa faana deemnee abbaa manaa koo wajjiniini gaafa deemnu liiverii naa barreessanii naa kennanii guyyaama sana deebi'ee singallee gara haannee diimaan deeme.
gaafan deemu tiraasaawundii na kaasanii isaan jechuudha torbee 41 fixxee jirta torbee 42 fixuudhaaf guyyaa muraasa si hafee sila kanaafi yoomaa gochuun dandeenyu bishaa bubbee turuu qannasee jira waan ta'eedhaafi amma gaafa guyyaa 17tti si eegna guyyaa 17tti si beellamna gaafa guyyaa 17 ammoo koottuu deebi'iitii naan jedhan ani ishi jedhee sannan galee baay'ee yaaddee yaa waaqayyo garaatti baadheetanii mucaakoo kana maalin godhaa bishaan bubbee yoo qannase immoo daa'imaaf sirrii miti naan jedhu namoonni isa namoonni akkas naan jedhan kana immoo na yaaddaa bakka baay'ee yaaddaa baay'een cannaqamaa ani mucaakoo kanas dhabuus hin barbaadu bakka yookaan marfee ciniinsuudhaanii yookaan immoo opereeshinii illee ta'ee mucaakoo kana nagaa dahuun qabaa jedhee yaadan ture sammuu koo keessatti isatti illee naasa'u achiin booda deebi'ee gaafa guyyaa 14 as sagantaa jimaataa ture jechuudha. Sagantaa kana mucaakoo harka qabadheen nan dhufee sajjabaa jechuudha. Asii raajiin faa wangeelli erga lallabamee booda hin kadhatu turani. Atuma isaan kadhataniiti waaqayyoo dhimma koo naaf xumureera jedhanii kadhatu isiniifis dhimmi keessan sinii xumurameera jedhanii kadhachaa turani guyyaa gaafa sana. Ani garuu yeroo sanatti wanta sammuu koo na jeeqee na yaaddesseeru waa'ee da'umsa koo kanadha waan ta'eedhaafi kan koos naaf xumurameera jedheen kadhachaa ture. Egaa abaluu keessanii kana siniin hin jedhu namoota 14 fi dhimmi keessan sinii xumurameera guyyaa har'aa jedhanii kadhachaa turanii. Isaanis kan koo xumurameera yeroo isaan jedhan anis kan koo xumurameera jedheen amantiidhaan kadhachaa ture. Isaan booda sagantaan xumurame illee si'an asii ba'e illee amma mana ga'utti kan koo xumurameera jedheen sammuu kootti dudubbachaa galee amma halkan keessa sa'a 3 haasofnee sa'a 3 booda hin ciisnee rafee galagalee naannoo sa'aatii 6tti ciniinsuun na qabee jechuudha. Erga ciniinsuun kun na qabee bakka inni nama hojii ooleerudha. Isa sin jeequu jedheetanii amma naannoo sa'aatii 10tti obsee haala waan tokkos mijeeffadhee naannoo sa'aatii 10 gaafa ta'u isa nan kaasee hin deemnee gaafa deemnu bakka ciniinsuudhaan hin deessaa naan jedhanii nan gammadee natti tolee achii booda guyyaa gaafa 15 gana gaafa 14 asii sagantaa hirmaachaa oolee qidaameessaa ji'a 10 gaafa guyyaa 15 kana achi aanne diimaatti nan dahee isa waaqayyo akkaataa akkasitti opereeshinii ta'uusi haala hundumarraa sana ooshee daa'ima fayyaa kaasuu kuujisee isa waaqayyo naaf kenne naaf galateeffadhaa sabni waaqayyoon siniin jedha.